Hordoftoota chaanalii keenyaa waa'ee kiriptoo karansii ammatti addunyaa keenyatti dhufaa jiranii dhageessaniirtu. Isaanis jechuun eerdrooppiiwwan garaagaraa taap gochuu qofan telegiraam irraa tookenii argamuun yeroo booda immoo gaafa liisti ta'u doolaara argachuu jechuudha. Maal jechuu isaati? Mee bal'inaan waliin ilaallu. Eerdrooppii namoonni taap gochaa oolanii maaliin? Gaafii isinitti ta'ee beekaa? Deebii isaanii argattu. Eerdrooppii jechuun jecha salphaadhaan yoo ilaalle yeroo kiriptoon tookenii bilisaa namootaaf kennuudhaan piroojeekticha gara uummata bal'aatti beeksisuudha jechuudha. Gochaan kunis akka piroomoshiniitti kan isaan fayyadu yoo ta'u, piroojeekticha beeksisuu fi fayyadamtoota amanamoo ta'an komiitir ta'an dalagaa achirratti kennamu xumuran booda irratti badhaasa kennuudha jechuudha. Yeroo ammaa kanatti taaptaapiin tarkaanfii tokko gara fuulduraatti deemeera. Akka duraanis ani saayiniin goonee bichaa jalqabuu qofaaf miti kan tookenii kan nuu kennu. Telegiraama irratti hojiiwwan sasalphaa dalagdanii tookenii argachuu dandeechu. Taaskiiwwan achirraa immoo kanneen akka giruuppii garaagaraa join gochuu, kanneen akka chaanalii fooloo gochuu fi akka akkaawuntii dhaabbata waaleetii kiriptoo karansii keessa jiranii akka kireet gochuutti deemuu danda'a jechuudha. Maaliif telegiraaman ta'e jettanii ajaa'ibamuu dandeechu ta'a. Sababni isaa telegiraamni hawaasa yookaan immoo kiriptoo karansii koomunitii keessatti sirriitti beekamaa waan ta'eefidha. Fayyadamuuf illee salphaadha. Akkasuma amanamaadha fi fiicharii eerdrooppiiwwan garaagaraatiif ta'an baay'ee waan qabuufidha ofirraa. Dabalataan illee telegiraamni fayyadamtoota baay'ee waan qabuuf namoonni keessatti hirmaatanii waa'ee piroojeekticha haaraa baruu waan isaan dandeessisuudhaaf jechuudha. Jalqabbii nootkooyin irraa jalqabee telegiraamni fayyadamtoota hedduu yuuzarii hedduu horateera. Akkuma beektan nootkooyin irraa namoonni qarshii baay'ee hojjetaniiru. Isinis ollaa keessanitti yookaan immoo naannawa keessanitti namoota kiriptoo karansii nootkooyin irraa qarshii baafatan doolaara baafatan beekuu dandeechu ta'a. Naannawa keessanittis ta'u nama doolaara irraa baafatanii beektu ta'a. Yoo beekus baattan rakkoon qabu carraa amma jirutti fayyadamuun barbaachisaadha. Gabaa darbeen dhaqan jedhamiti yeroo Oromoon soo akkamitti kooyiniiwwan kana haa argannume gaafi tokkoffaani eerdrooppii amanamaa ta'e adda baafachuun telegiraama giruuppii yookaan immoo chaanalii isaanii jooyin gochuudha. Tokkoffaa irratti kan gochuu qabu. Lammaffaan immoo taaskiiwwan achirratti gadhiifaman xumuruu. Kun immoo isaan sooshaal miidiyaa fooloo godhinu jechuu danda'u ta'a yookaan immoo jooyin godhu jechuu danda'u ta'a. Isarraa jalqabee ta'uni hanga hojii salphaa isaan gadhiisanitti hojii achirratti taaksiiwwan gadhiifamu san xumuruudha jechuudha. Sadaffaan tookenii argachuu. Taaskiiwwan kennaman erga xumurtanii booda tookeniin keessan ni argattu jechuudha. Kun battalumatti kan ta'u hin jiru. Kaan immoo daqiiqaa muraasaaf yookaan sa'aatii muraasaaf turanii kan tookeniin sun gadhiifaman jiru jechuudha. Barbaachisummaa taap godhanii eerdrooppii argachuu maalinni ree kan jedhuuf maaliif barbaachisummaa isaa taap gootee eerdrooppii irraa tookenii argachuu maali barbaachisummaa? Tokkoffaan hirmaannaa namoota baay'isuudha. Piroojeektiiwwan haaraan gara gabaatti seenanii hirmaannaa namoota barbaadu. Koominitiin alatti wanti hojjetamu hin jiru waan ta'eef namoonni eerdrooppii kanneen keessatti akka hirmaatan taasisa jechuudha. Yeroo namoonni giruuppii jooyin godhan, yeroo namoonni chaanalii garaagaraa fooloo godhan akkasumallee sabiskiraayib taasisan waa'ee piroojeektichaa fi galma isaa namoonni akka isaan baratan isa kan gargaara jechuudha. Kun immoo maal godhaa? Piroojeektichi koominitii biratti baay'ee akka beekamaa deemu. Koominitiin akka ijaaramu kan isaan godhuudha jechuudha. Lammaffaa irratti hubannoo babal'isu. Yeroo namoonni sheerii fi invaayit taasisan waa'ee jechichaa baay'ee piroomoot taasisa. Kun immoo piroojeektichi yeroo dhiyoo keessatti akka maarkeetingii yookaan immoo gabaatti dabalamuun isa gargaara jechuudha. Sadaffaa irratti fayyadamtoota badhaasuudha. Innis hirmaannaa isaaniitiif fayyadamtoota badhaasuudha. Kun warra piroojeekticha qopheessaniifis namoota taap godhaniifis bu'aa guddaadha jechuudha. Fayyadamtoonni taap godhan tookenii bilisaa gara fuulduraatti yeroo maarkeetii keessatti liisti ta'u gara doolaaraatti jijjiiramuuf argatu waan ta'eef warra taap godhaniif faayidaa guddaa qaba. Akkasuma namoota piroojeekticha uumaniif immoo piroojeektichi beekamtii hawaasa bal'aa keessatti akka argatu yookaan immoo vaaliyuunsaa gatiinsaa guddaa akka ta'u isaan gargaara jechuudha. Sun immoo yeroodhaa gara yerootti piroojeektichi guddachaa akka deemu waan isaan gargaaruuf namoota taap godhaniifis namoota piroojeekticha kireet godhaniifis baay'ee faayidaa guddaadha jechuudha. Tole eega kana xumurree booda itti hirmaachuuf maal haa goonu? Kana deebiin wanta deebuu qabu. Kan jedhuuf immoo itti hirmaachuuf maal haa goonu? Kan jedhuuf itti makamtanii taap gochuudhaan dura kamtu dhugaa akka ta'ee fi kamtu dhugaa kan ta'an adda baafachuun barbaachisaadha jechuudha. Kamtu verifaayid kan ta'edha. Moo iskaamanoota yookaan immoo warra sobanirraa of eeguudhaaf jechuudha. Verifaay kan ta'e qofa taap gochuudhaan warreen namoota goyyomsan yookaan immoo iskaamii garaagaraa hojjetanirraa of eeggachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanneen keessaa muraasa yoo isinii kaase hamister koombaatiidha. Hamister koombaatiin ammatti yuuzarii nama miliyoona 200 ol waan qabuuf gabaa kiriptoo karansii keessatti baay'ee beekamaa kan ta'edha jechuudha. Lammaffaa immoo warra tooncha'inii wajjin waan hojjechaa jiraniifu hamister koombaatiin sirriitti vaaliyuu guddaa kan qabuu fi gara fuulduraatti yoo taap gootan kan si fayyaduu danda'a waan ta'eef hamister koombaatii akka taap gochuu hin daganne. Kanan biraa piksel versiidha. Piksel versiin illee baayit biit irratti waan gadhiifamuudhaaf jiruuf yeroo dhiyoo booddee gadhiifamuu danda'a waan ta'eef
pixel versiin illee akkasuma kan bu'aa irraa argattanidha. Kan biraa kan meemfii coinin illee akkasuma yuuzarii guddaa horatee kan jirudha fi amanamaa kan ta'edha jechuudha. Itti dabalatee bilamiin immoo tiimii baayinaansii duraan wajjin hojjechaa jiran turan wajjin waan hojjechaa jiruufu gara fuulduraatti vaaluu guddaa qaba jedhamee warra tilmaamaman keessaa kanneen muraasadha. Akkasuma akkuma hundi keenyayyuu beektan akkuma hundi keessanuu taap gochaa jirtan Tapswapin illee akkas jechuudha. Duraan Solana wajjin dalagaa turanii amma immoo gara communitytti jijjiiraa jiru waan ta'eefu Tapswapin illee warra vaaluu qabaatan yuuzarii guddaa warra horatan keessaa kanneen muraasa waan ta'aniifu kanneen kuni kan dhugaati keessatti hirmaattanii doolaara akka hojjettan isiniin jenna waan nu dhageeffattaniif galatooma.